osoo anatti neeruun jechuudha. Osoo anatti neeruun. Gaafiin akkanaatuun khatara isin mana magaasaa jedhee warri kun. Daddafi gaafii namaa deebisi taati ni gammaddeemu ni gaddideemu ni booddeemu maaliidhaan rakkoo beelaatii fi rakkoo nageenyaatii wal qabatee kanuma kanatu jireenya namatti jibbi. Share, subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama kam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Dodola Show kan jalatti argamtan hundi keessanuu nageenya rabbii bakka jirtanis nagaa isin jechaa nagaa gaafadhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jarra jirtanii kabajamtoota fi daawwattoota keenya warri Dodola Show jala argamtan hundi keessanuu magana garaatanii walirraallee tutturree jarraallee yaa'uha haaluma jiruuti. Yeroo tokko viidiyoo gabaabduu yoo hojjedhee ture gaafii barbaadan irraa na gaafadhaa jedhe yaa'u deebisee viidiyoo biraa waraabuuf natti hin mijanne inshallah hadda isinii deebisadhee abdii qaba. Namoonni baay'een gaafii maa kanaan dura nu gaafattanii isinii deebifnee rufa irraa deebitanii ijoollee shamarranii na fakkaate una gaafattanii bakka isinii deebisaa gaafii. Hanga xumura sagantaa kanaatitti viidiyoo kana maal godhani? Maal godhan? Share, subscribe. Share, subscribe. Yedika? Subscribe kalas. Subscribe. Ayye jibod. Jed. Subscribe. Subscribe. Kalas yoom benne duuka ba'umat maal jedhame isa dogongore moo nadda dogongore subscribe. Godhaati nu hordofaa ga xumura viidiyoo kanaatitti. Okay, osoo gara viidiyoo kana gadhiiseen obboleeyyan kiyyaa nuti ka jiraannu biyya namaa keessaa. Nutu jireenya keenyatti turre yeroo wal arginu. Jireenyaa fi YouTube walirra nu deemuu dide. Gamanumaan akka dhiifama nu gootan takka gaafii nu gaafatanii tursiifne. Lammaffaa irratti haalli uummanni keenya keessa jiru Wallaggaa kun beelaan rakkoo beelaatii fi rakkoo nageenyaatii wal qabatee kanuma kanatu jireenya namatti jibbisiisaa. Nutis ka jiraannu biyya namaatii gara kaanii hojiidhaanii kanumatu isinirraa nu fageessee isinin jennaa walumaa galatti dhiifama nu godhaa. Viidiyoo kana namni argita share walii gataatii like walii gataatii hanga xumura sagantaa kanaatiin wajjin turaa isinin jennaa isinirraa baduu kennaaf dhiifama guddaa isin gaafannaa. Osoo viidiyootiin seenee wanni ati namaan jettu jira? Wannan jechuu barbaadu yaa nu hordofaa ga xumura viidiyoo kanaatitti gaafiin keessan akka itti nu dhiyaata. Caqasaa isinin jedhaa isinii deebisa inshallah yoo rabbina gargaare. Okay, amma akkasuma tartiibawwan gara gaafii tachisenna. Gaafiin tokkoffaa gaafii tokkoffaa isaatti dhalattee guddattee maqaan kee sirnaan eenyumoo maqaan kee sirriin eenyumoo kanumaa sin jedhan. Yaa maqaan kiyya sirriin kanuma wallahi ka kijiban qabne anka itti dhaladhe godina Arsii lixaati. Isini himeera gaafii kanaan dura leedaatti fakkaate maqaan kiyya originaaluma normaal jechuudha. Yani ka aga biyya kana dhufe baafadhe osoo hin ta'in normaalidha. Okay, shi gaafiin lammaffaa dodolaa ofii kee gaafatte moo isa si gaafate miira guyyaa sanaa sitti dhagahame nuu ibsii gaafa inni gaafii dhiyeessee yoo sittu dhiyeesse ta'ee lachuu deebisii. Gaafii jaalalaa dodola si dhiyeesse moo situ dhiyeessee fi miirri gaafa si dhagahame akkam taati ni gammaddeemu ni gaddideemu ni booddeemu maali akkanni? Yaa akkuma beekamu yani zaman ammaa kana malee dursee ka dhiira gaafatu dursee ka dubartii gaafatu dhiiruma akkuma aadaatitti illee safuu keessatti illee jechuudha. Isan na gaafate hin gaafanne waan isin bira jira kun gaafachuu mirga qabdanii isan na gaafate yeroo saniif didee loleellee ture yaa'u ka taani ammoo riskiidha. Isan na gaafate akkasumatti ishi gaafii afraffaa gaafiin kun walumaa galatti gaafii saaruneetii tokko aga kudhanii akkanan dheerata galatoomsi jenna obboleetti teena gaafii sadaffaa umrii kee meeqatti jaalalaan qabamtee sin jedhan. Wayya nanya atame kaide warri kun daddafi gaafii namaa deebisi maal nuun jedhan. Hanya
Akka bade gaaduu maal godha? Gaafa umrii beekaa jaalallees qabe jaalalaan qaba. Amata kudha way. Kudha way. Mana meeqaatti biyya moo biyya alaatiitti? Laa biyyatti. Biyyatti okay. Biyyatti jaalalaan qabamte. Abjuu keetiin mootummaa taatee beektaa? Wallahi mootummaa ta'elleen beeku yaa abjuu keessatti waa akkasiillee abjonne garuu fakkeenya osoo rabbiin naa dabarsee miskiina gargaaree dandeettii ho'i qabaadhe akkasitti yaada akkasii hin qaba garuu agasilaa waan rabbii hin beekane ana mulakki abjoone mootummaa ta'a jedhee dura bulchituu ganda warraa turte. Eeshi bakka akkasuma dhiisii gaafii shanaffaa osoo filadhu jiraadhu addunyaa kanarraa biyya takka jechuudha. Biyya takka filadhu jiraadhu sin jedhani biyya kan filattee jiraatta. Yani biyyoota alaa keessaa moo biyya keenya keessaa? Ayyi dawla bakkuma fidaatan biyyuma addunyaa matanirraa sin jette walumaa galatti addunyaa matanirraa bakkuma jiraadhu sin jedhan keessaa biyya tam osoo jiraadhee tajettee si gammachiiftu yeroo hundaa beekamu. Biyya Makkaa jiraachuu filadha sila. Walumaa gala Suudii jechuudha. Suudiidha. Suudii keessaa biyya biraa osoo bakka biraa osoo hin ta'in Makkaa. Okay. Gaafii jaaffaa mucaa kee moo jaarsa kee irra si marara sababan isaa wajjinii. Nafigaa wushuu yaani naangalli ka gaafii no. Daa'ima keeti moo abbaa manaa keetu irra si jaala garaa si nyaata si jaalata. Daa'ima kiyya garaa na nyaata. Tabaan kana kun maharuufa maali yoo jettanii? Sababni isa jechuudha gaafa walitti dabalannu isa guddaa kan argitanii akkanumatti itti dabalame akkanuma arge ilmoon kiyya ammoo ji'a 9 garabbaadhee kunuunsa ikko dhugama ka ani garuu isin jaala ilmooti jaala kun dhageeffadha ka kunuunsa garatti baadhee cinqamee bakka dhiqee dhidhiibee akkuma haadha kamiiyyuu guddisee bakkaan gaya waan ta'eef isa irra garaana nyaata. Ani hin jiru jechuudha. Injiru osoo hin ta'in gaafiidha gaafii isa moo abbaa manaati moo daa'ima moo? Okay daa'ima kee mala gattee. Daa'ima kee laazim. Namni keessa keessi miidhee jechuudha. Dagachuu dadhabde jira gaafa nama san argitu miira sitti dhagaamu nutti himi. Namni tokko si miidhee jechuudha. Jecha ta'ee gochaanis ta'ee si miidhee nama san xiqqoo garaa kaatee fi gaafa nama san argitu. Miira si dhagaamu miira akkamiiti miira san nuu himi. Hinjira dhugatti hinjira. Namni namiidhe yookaan waa na jalaa fudhatee yookaan osoo hin ta'in jechumaanfaa hamaanfaa waan akkasiitiin bakka yeroo sanitti maana laaltare yeroo sanitti nama san bakka waan hin taane irraa yoo argu yookaan yoo irraa dhaga'u yeroo nama san argutti bakka iyyaadadha maaliifuu waan qara dagadheellee nama san yoo argu bakka tizedheen afoo dhufaa kana fakkaata jechuudha. Eeshi saddeetaffaa Oromoo Oromiyaa irra caala jaalattaa sababni wajjin. Oromoo fi Oromiyaallee nan jaaladha sabni kiyya Oromoodha. Biyyi kiyya Oromiyaadha irraa dhaladhee itti guddadhee kanaafuu dachanuu qixa isaan addaan baasuu yookaan addaan ba'uun hin danda'amu waan ta'eef qixa jaaladha. As jirtee madubbiin. Fooziyaan ijoollee meeqa godhachuu barbaadda? Asin jedha. Allah istira. Beektanii gaafiin bareeda. Namuu yaada qaba hawwii qaba yaa'u taanii rabbuman namaa kenna. Haganaa kennu isatu beeka waan ta'eef hawwii kiyya dhuunfaa kiyya hagan argadha dirqama jedhee hin murteessu. Garuu 6 7 8 rakkoon qabu hagas niyyaa hin qaba. Garuu achii ol naa kennuu danda'a sun hojii rabbiiti waan ta'eef dirqama jala sararee hagan argachuu qabaa jedhee mallatteessu hagas 6 7 8 yoo ta'an gaariidha. Ishee gaafii 10ffaa nyaata baay'ee jaalattu kan naannoo keetiitti beekama maqaa isaa nu waami akkaataa hojii isaa wajjinii. Naannoo keenyatti akka naannoo keenyaatti nyaanni sirri beekamu akkuma arsiitittuu godina arsiitittuu beekama yaa nyaanni aadaa arsii addaa godinaalee kamii irraayyuu nyaanni an sirri jaaladhu maali yaa seetan marqa sirri jaaladha dalaguu sin jaaladha nyaachuu sin jaaladha akka naannoo keenyaatti jechuudha gosoota baay'ee jira gosni nyaata garuu keessaan kan jaaladhu jechuudha. Eenyuun? Marqa. Ishee saariyeetti eegala ta'uu gaafii akkasii deebisteertedha. Ishee gaafii lammaffaatti aanu caaloo kan firii jechuudha yeroo namaan
أنا أروح بقى نجان رفتني فوزي دولا أوكي فوزي قافي أكا سيجا فنو وانو فهمتي بقلتهم فو قافين كو تكو فاتي دلتو إيساتي دي بستيجرتي لما فاتي في دولا أكا والبرتني دي بستي فكان والبرن كنت والبرن يا وأكون ما كميتو لم نكرا كمينو تينو ما والبرتا قرواني بكا إني رفيتي نبرتين بيكو جولنا نو راتيتو جرا نانو عندلقو بالبلك يأتشين فلاتنا فكاتا يروساني قرو لغانا تنمني إني يروساني بالبلا نمجلا هاتنا عنجل قرو لغا رب مبيكا أكاسي يتشولا سبب صائر والبرنة يا إسمت درسنا جنة أنا لا بو isiituun haadha walee si jaaladha. Sin jaaladhu jedhanii booda irratti akka hin taane boottee isin jetteennaan ishii jedhee. Dubbiin kun dhugaa fakkaatame. Gaafii sadaffaa dodolaa hagam jaalattaa anuu hin beekume waan kana galatoo maguma na gaafatte bakkuma kana. Hagam jaalatte dodolaa. Kana fadan. Keef hin beekne. Hagam aga jaaladhu yaa innillee hagam takkam beekaa hanni jaaladhu yaa. Kuma jaartiin jaarsa kamiyyuu jaaladhu nan jaaladha hagana jedhee ittiin himu maaliifoo an beekama kama yani hagam jechuudha keef yani hagana jedhee akkana hagam guddata jaalanni baay'ee guddaadha kanaas ishaa ta'u ishee obboloota meeqa qabdu obboloota hedduu qaba shamarran baay'ee qabna himi shamarran jaha qabna dhiira lama qabna wal magala maatii 8 keessaa dhaladhe ati maatii keetiif nama meeqa faadha an shanaffaadha okay ishee jaaffaa daa'ima meeqa dahuu barbaaddaa deebistee deebiramti ragaafen hangafa dhiiraa moo dubra osoo deessee barbaaddaa asiin jedhan osoo anatti neeruun jechuudha osoo anatti neeruun gaafiin akkanaatuun khatara isin maa nama gaafattan nama meeqa jaalatte nama meeqa jaalatte nama meeqa jaalatte